Aftawee rifeensa kiyya filu rifeensi kiyya iyyaa'e yoo jettan akkanuma narraa gadi yaa'e dheerinuma narraa bubuqqa'ee jechuun akka malee na rifachiise. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagayaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Har'a ammoo waa'ee rifeensaa mana rifeensaa taa'ee argitanii. Mana rifeensaa taa'ee yaadi wayii sammuu keessa na dhufee aga dafee daganne dafee sini waraabuu fi maaltu na qunname seetan har'a rifeensi kiyya dhihoo tana dhahadhee ture ganama kana hiikee qaama dhiqadhee gara dalagaa wayita dhufuudhaaf ta'u rifeensa kiyya filu rifeensi kiyya iyyaa'e yoo jettan akkanuma narraa gadi yaa'e dheerinuma narraa bubuqqa'ee jechuun akka malee na rifachiise. Garuu waan inni akkas ta'eef hin beeka hin sirreeffadha. Isinillee nama akkas isin qunname yoo jiraate namni rifeensi keessan sanarraa yaa'u hundeedhaan sanarraa bubuqqa'u yoo jiraate maaliif akka akkas sanarraa buqqa'uu fi akkamitti ammoo akka sirreeffatuu dandeettanii asumaan isiniif himuuf isinillee isinii qooduu fi rakkinni rifeensaa bakka lama addaan qoodee isinii himuu barbaade akka iizii isiniif ta'u isiniifillee akka addaan baafattanii rakkinni rifeensi keessanii kam jettanii akka beeytanii fi rifeensi kun rakkinni isaa bakka gugurdaa lamatti qoodama. Bakka waan xixiqqoo jidduu kanaa osoo hin ta'in bakka gugurdaa bakka lamatti qoodama. Innis maal seetan tokko rifeensa caccabu akkanuma yeroo ati filtullee caccabee filaa keessa gadi yaa'u akkasuma yoo ati asiin filtu asiin walitti gogo yoo ati asiin walitti filtu asiin ammoo walitti qabatu akkasuma ammallee qacceen isaa bakka lamatti akkan addaan tatarsa'u rifeensa walitti akkanatti goggogu ka addaan namaan baane yoo ati asiin addaan baastus asiin walitti qabatu tokko ammoo ka dheerinnumaan osoo mata akka rakkinna hin qabne yoo ati asii filtu akkanumatti yoo ati akkana gootuyyuu harka kan keetirratti akka nama sammuun kan kee dhibamee rifeensirra gadi taa'uu hin dandeenye wahii yoo ati akkana gootuyyuu harka kan keetirratti hafu. Akkuma bubuqqa'insi isaa sun garaagara ammoo furmaanni isaallee garaagara tokko miti. Yoo nama rifeensi sin rakkisu ta'e rakkinni rifeensa keessanii isa kam jettanii yoo addaan baafattan akkasitti irratti xiyyeeffattanii sirreessulleen isin gargaara. Ka akkasitti hundeedhaan bubuqqa'u sanarra ammoo ka caccabu ka akkasi walitti qabatu sanitti badaadha. Ka hundee sun nagas maraa miti yoo atin rakkoo isaa beeytee jette daftee sirreessuu dandeetta. Ka sirreeffamullee nama rakkisuu ka yoo ati osoo hin beekne rifeensi kan keessirraa caccabee dhumatu ammoo ka rifeensi caccabu san ka amma caccabee akkasitti walitti qaqqabatu yoo ati asiin filtus asiin walitti qaqqabatu ka addaan namaa hin baane suni ka yoo ati filtullee caccabee gadi yaa'u suni rakkinni irraa dhufu waa tokkuma waanuma isaa ta'u beekuu dhabuurraayi wanta rifeensa kan keetiif ta'u beekuu dhabuurraayi akka inni sirraa barbaadutti tiriitii godhuu dhabuurraayi qibaatii isaaf ta'u jedhi waanuma isaaf ta'u yookaan ammoo osoma fayyadamaa jirtuyyuu wanta rifeensa kan keetiif hin taane fayyadamaa jirta rakkina simatu afaan ittiin beekin rakkina rifeensa kan keetirraayi ka amma dheerinnaan ka akka kiyyaa amma yeroo an filu akkanumatti waan gadi jedhutti filaa keessatti akkana guutamee gadi dhaabee suni ka akka kiyyaa bubuqqa'u kuni wanta maaskii itti diddibdee yookaan qibaatii itti diddibdee deebi'uu miti waan garaa keessaati hundee keessaati. Kuni ka hundee keessaati rakkina hundee keessaati qibaatii dibaa oolte maaskii dibaa oolte yoo waan inni irraa dhufe keessa isaa beeyte akkasitti sirreessin siif hin sirraa'u. Amma fakkeenyaaf kiyya kun akkanatti narraa yaa'u wayituma narraa yaa'u iyyuu beeke tokkoffaa ani amma hoosisaa jira daa'ima xiqqaa qaba hoosisaa jira qaamni kiyya hormooniin kiyya jijjiiramaa jira aanan hojjetaa jira kanaafillee narraa akkana hiyyaa akkasuma ammallee yoo ati hoosisarra iyyuu hin jiraanne vaayitamiin D yoo qaama kan kee keessaa hirdhuu jiraate akkasuma iron illee yoo qaama kan kee keessaa hirdhuu jiraate vaayitamiiniin garagaraa ka qaamni kan keessaa barbaachisu ka garagaraa yoo sirraa hirdhuu jiraate akkasuma ammallee hormooniin kan kee yoo likkii hin jirre yoo laguun kan kee seeran siin dhufne wal daddabree maal jedhu hormooniin qaama kan keetii yoo wal keessa baxabaxamaa ta'e laguun kan kee yoo keessa seeran sitti hin dhufne yoo ati hoosisaa jiraatte yoo qaama kan kee keessa ironiin sirraa lawwii ta'e ironiin sirraa xiqqaate yoo vaayitamiin D qaama kan kee keessaa hin qabne wanti kun sirraa akka hundeedhaan buqqa'u godha. Ka hundee kun ammoo agasmara nama yaachisu akkasitti dhibee isaa wanta isa fidu beeytee daftee wanta isa fidu qaama kan keetiif kennitee jennaan siif dhaabbata. Haga qaamni kan kee ka keessaa sirraa'utti gubbaarra waan feetee yoo dibde hin sirraa waan ta'eef wanta qaami kan kee sirraa barbaadu fudhatudha. Yoo qaami kan kee keessi isaa si sirraa'ee jedhe ammoo gubbarratti yoo qibaatii maaskii garagaraa waan garagaraa dibde yoo siif sirraa siif dhaabbata sirraa bubuqqa'u. Ka ammoo hin dhaabbanne ka ciccitu sani ka ciccitu ammoo rifeensi keessan isa kamii
yoo maalitti dibe rifeensa kiyyaaf naaf ta'a yoo maal godhe maaskii kamtu rifeensa kiyyaaf gaarii qibaatii kamtu rifeensa kiyyaaf gaarii rifeensi kiyya kan high porosity moo low porosity moo medium waan akkasiisantu jira isa keessaa kam jettee kamtu rifeensa kiyya barbaachisa jettee wanta rifeensa keetiif barbaachisu fayyadamuudha. Mana rifeensaa hojjedhamoo achumaanii yoo aga tokko wanta rifeensaa illee isiniif hima experience rifeensaa illee xiqqoo tokko hin qaba. Viidiyootti aanutti ammoo inshallah warra rifeensi keessan isinirraa caccabu yookaan ammoo rifeensi keessan taayippii kamii maal yoo akka fayyadamtan rifeensa keessaniif kamtu ta'a ka jedhu yoo barbaaddan ammoo inshallah isiniif hojjedha. Arraaf ammoo haganumatti gabaabsaa osoo an taa'ee haasa'uu laftiyyoo halkanooftee halkaniin taa'ee waraabaa jira. Ijoolleen xiyyateettee na eegaa jirti inshallah haganumatti dhaabee yeroo anutti ammoo komentii keessan laalee akkaataa gaafii keessaniitiin ka isi wanta isin gaafattan irraa isiniif hojjedha inshallah ga viidiyoo biraatii walitti deebinutti irraaf ammoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.